Ashamarka kafune kabajamtoota fi jaallatamtoota televiziyoonii OBN jira jirtu baga jiraattan isinin jecha oduulee guyyaa har'aa qabanne isiniif dhiyaannetti darbinaa oduu sana wajjin nu faana turaan affeerraa keenya. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa qaala'insi jiruu fi jireenyaa ganaa akka itti fufu dubbataniin. Qaala'insa kanaafis irmii keessan baafattanii akka qophooftan isinitti himaniiru. Karabiraatiin immoo namoota bo'anii yoo argite calliftee wajjin bo'u osoo hin taane sooftii kennitee fi akka bira darbitu dubbataniin. Gama biraatiin ammoo maqaan uummanni itti moggaasee waamaa jiru kunis akka isaan aarsee akeekkachiisanii baay'ee dubbatanii tuttuqanii turaniin. Maqaa kiyyallee maqaa kan biraanatti fakkaachuu jalqabeera kan jedhus tuqaniiru. Egaan kabajamtoota fi jaallatamtoota televiziyoonii OBN oduuleen har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata.